سلام يا مهدي يا سيدي عجل إنا على العهد سلام يا مهدي يا علي صحنا خذنا namni ba'a giddu galeessaa keessatti maqaa fi dhageettii addaa qabaachaa turan Ayatollah Ali Khamenei eenyu turan? Gaggeessa waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaa US fi Israa'el Teheraan irratti gaggeessaniin bitootessa 28 bara 2026 ajjeefaman. Ayatollah Ali Khamenei gaggeessaa hafuura amantaa Iraan yoo ta'an biyyattii keessatti aangoo hundaa ol ta'e qabu ture. Biyyattii keessatti dhimmoota mootummaa ilaallatan hundarratti murteedhumaa namni kennu Ayatollah Ali Khamenei turan. Dursaan amantaa waggoota 37f Iraan bulchaa turan abbaa fi hundeessaa Rippaabilika Iraan Ayatollah Ruhollah Khomeini du'uu hordofee ture bara 1989 kan gara hoogganaa olaanaatti dhufan. Yeroo sanarraa kaasee siyaasa Iraanii fi humnoota hidhatan irratti olaantummaa qabaachuun sirna bulchiinsaa fi aangoo biyyattii kamiiniyyuu ol ta'anii jiraataa turan. Kun garuu amma dhumateera. Ayatollah Khamenei waldhabdee Ameerikaa waliin deemaa jiru dabalatee dhimmoota alaa irrattis yeroo hunda ejjennoo cimaa fudhachaa turaniiru. Bara 1939 magaalaa Kaaba Bahaa Mashahad keessatti kan dhalate ilma ayyuu amantii kan ta'e Ali Khamenei gara magaalaa qulqulluu Shi'a Qoom osoo hin deemin dura magaalaa dhaloota isaaniitti seeminaarii keessatti baratan. Bara 1962 sochii mormitoota amantii Ayatollah Khomeini Sheikh Mohammad Reza Behilaaf irratti hirmaatan. Dargaggummaa isaaniitti Ali Khamenei duuka buutuu Khomeini of kennaa ta'anii turan. Akka seenaa dhuunfaa isaaniitti wanti isaan hanga gaafa du'anitti hojjetaa turanii fi amanan hundi mul'ata Khomeini islaamummaa irraa kan maddeedha. Ali Khamenei mormii Shi'aa irratti gaggeeffame irratti dammaqinaan kan hirmaatan yoo ta'u yeroo hedduus hidhamaniiru. Bara 1979 warraaqsa Islaamaa booda Ali Khamenei mana maree warraaqsa mootummaa yeroo waliin bulchaa ture keessatti tajaajilaa turan. Itaan sunis itti aanaa ministeera ittisaa ta'uun dhaabbilee humna addaa qaban Iraan keessaa tokko ta'an korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa yookiin IRGC qindeessuuf gargaareera. Waxabajjii bara 1981 haleellaa boombii masjida Taheraan irratti raawwatame kan gareen finciltoota ittiin himatame akka malee miidhaman. Taateen kun harki mirgaa isaanii akka laamsha'uu taasiseera. Ji'a lama booda gareen finciltoota wal fakkaatan kun pirezidaantii Iraan Muhammad Ali Raja'i ajjeese. Ali Khamenei Raja'i bakka bu'anii kan filataman yoo ta'u gahee yeroo sanaa baay'inaan sirna ta'e waggoota 8f kan ture yoo ta'u yeroo baay'ee muummicha ministeeraa yeroo sanaa Mir Hossein Musavi kan sirna Iraan irratti haaromsa garmalee jaallatu jedhee yaadu waliin wal dhaban. Erga Khomeiniin waxabajjii bara 1989 du'e booda yaa'iin ogeessotaa mana maree abbootii amantaa Ali Khamenei abbootii amantaa Shi'aa keessaa sadarkaa barbaadamu kan heerri mootummaa kaa'e marja'ii taqliid yookiin madda fakkeenyaa yookaan giraandii Ayatollah argachuu baatus hoogganaa olaanaa haaraa akka ta'uuf filate. Haala jiru sirreessuuf heerri mootummaa fooyya'ee hoogganaan olaanaa hayyummaa Islaamaa agarsiisuu qaba. Kunis Ali Khamenei akka filatamuu dandeessiseera. Akkasumas halkan tokkotti sadarkaa barreessaa Hajjat al-Islaam irraa gara Ayatollahtti ol guddatan. Heerri mootummaa Iraanis jijjiiramee aangoo muummicha ministeeraa haquun aangoo guddaa pirezidaantummaaf akka kennuuf taasifameera. Pirezidaantonni afran ergasii Ayatollah Khamenei jalatti tajaajilaa turan tokkoon isaanii Rippaabilika Islaamaa osoo hin xiqqeessin aangoo isaarratti qormaata uumanii ture. Muhammad Khatami nama haaromsaa bara 1997 fi 2005 gidduutti aangoorra osoo jiru warra dhihaa waliin ta'uun bilisummaa hawaasummaa fi siyaasaa Iraan keessatti fiduu yaalaa ture. Garuu hoogganaan olaanaan kunii fi michoonni isaa haaromsa isaa hedduu ugguran. Bakka bu'aa Muhammad Khatami kan konzervaatiivirraa ta'e Muhammad Ahmad Najad namoota tokko biratti akka eegduu Ayatollah Khamenei ta'etti ilaalamaa ture. Garuu mootummaan isaanii bulchiinsa diinagdee fi murtii imaammata alaa irratti qeeqa dabalaa dhufe kan isaan mudate yoo ta'u sana booda aangoo fi gadhiisuuf yaaluun isaa erga himame booda hoogganaa olaanaa waliin wal dhabaniiru. Ahmad Najad bara 2009 irra deebiin filatamuun isaanis mormii guddaa erga warraaqsa kanaa booda Iraan keessatti kaase. Hoogganaa olaanaan kun bu'aan kun seera qabeessa ta'uu cimsanii kan dubbatan yoo ta'u mormitoota baay'ee ajjeefamanii fi kumaatamaan lakkaa'aman hidhaman irratti tarkaanfiin guddaan akka fudhatamu ajaje.
Hasan Ruhaanii nama giddu galeessa ta'ee fi bara 2013 aangoo qabate yoo ta'u, eebba Ayatollah Khameneiin humnoota addunyaa waliin waliigaltee nukleeraa adda ta'e irratti mari'ataniiru. Garuu hoogganaa olaanaan kun tattaaffii pirezidaantichi bilisummaa siivilii babal'isuu fi dinagdee sirreessuuf taasisaa ture mormaniiru. Rakkoo dinagdee lammiilee Iraan idilee hedduurra gahe salphisuu dhabuun isaanii kan Ameerikaan bara 2018 waliigaltee nukleeraa dhiistee qoqqophii Iraan irra kaa'ee deebiftee booda haala nammaataa sadaasa bara 2019 mormii uummataa kaase. Mormii kanarratti namoonni duuti abbaa irreetiif jedhanii dhageessisan dhagahameera. Dhaadannoon kunis hoogganaa olaanaa kana kan ilaallatu ture. Jeequmsi kun humnootiin nageenyaa tarkaanfii dhiigaan guutame akka fudhatan taasiseera. Amnesty International akka jedhetti namoonni 304 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, gabaasni dhaabbata oduu Reuters lakkoofsi namoota du'anii 500,000 akka ta'e ibseera. Aangawoonni Iraan garuu lakkoofsa lamaanuu kuffisaniiru. Qondaalli tokko gabaasa Ayatollah Khamenei humnoonni nageenyaa fi mootummaan isaan dhaabuuf waan barbaachisu hunda akka godhan ajaje jedhus haaleera. Ayatollah Khamenei dhimma alaa Iraan hunda irrattis yaada dhumaa nama kennaa turanidha. Hariiroo biyyoota lixaa keessumaa Ameerikaa waliin qabu yeroo hunda ija shakkiin ilaalu. Bara 1981 yeroo pirezidaantii turanitti warra yaada liberaalizimiif of kennoo ta'anii fi warra yaada Ameerikaa fudhatan akka dhabamsiisan dhaadachuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltee nukleeraa bara 2015 kana hin mormine, garuu Ameerikaa amananii mari'achuu isaanii pirezidaantii Ruhaaniin qeeqaniiru. Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee kana dhiisanii qoqqophii irra deebi'anii kaa'uuf erga murteessanii booda Ayatollaan kana dogoggora hojjete jechuun pirezidaantii Ameerikaatti himeera. Yaada kenneenis guyyaa jalqabaarraa kaasee akkas jedheen ture Ameerikaa hin amanina. US waxabajjii bara 2020 haleellaa diroonii Iraaq keessatti raawwatteen jeneraala Iraan humna guddaa qabu Qaasim Suleemaanii michuu dhiyoo fi hiriyaa dhuunfaasaa yeroo ajjeestetti Ayatollah Khamenei haaloo akka ba'an waadaa galanii turan. Haleellaa misaa'ila Paalastikii haaloo ba'uuf Iraan buufataalee Iraaq lama humnoota Ameerikaa keessummeessan irratti raawwattee Ameerikaa fuula keessa kabaluudha jedheera. Ta'us garuu tarkaanfiin waraanaa akkanaa gahaa miti jechuun cimsanii dubbatanii turan. Wanti barbaachisaa ta'e Ameerikaan naannicha keessatti malaammaltummaadhaan jiraachuu ishee xumuruudha jechuun labsaniiru. Hoogganaan olaanaan kun mootummaan Israa'el akka dhabamsiifamus irra deddeebiin gaafachaa turan. Bara 2018 biyyattiin xannacha kaansarii naannicha keessaa baafamuu qabdu jechuun ibseera. Holocaust yookiin duguuggaa sanyii warra Yihuudotaa irratti raawwatame uumamuu fi dhiisuu isaas ifatti gaaffii kaaseera. Bara 2014tti Tiwiitara isaa waabeffachuun akkas jedhamee ture. Holocaust taatee dhugaan isaa mirkanaa'aa hin taane fi yoo ta'es akkamitti akka ta'e mirkanaa'aa miti. Odeeffannoon dhiyeenya keessa haala fayyaa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei irratti bahaa turan gaaffii osoo isaan sababii dhukkubaatiin yookiin boqachuun biyya hoogganuu dadhabanii eenyutu isaan dhaala laata jedhu kaasaa ture. Manguddoon umurii waggaa 86 kun biyyattii keessatti abbaa aangoo siyaasaa olaanaa biyya baha giddugaleessaa kan turan kana namni dhaalu Iraan naannichaa fi addunyaa hundaaf dhimma murteessaadha. Dhimmoota murteessoo ta'an irratti imaammataawwan sirreessuu akkasumas addunyaa biraa waliin walitti dhufeenya jiru irratti murtee isa dhumaa kan dabarsanidha. Iraan biyyoota addunyaa keessaa biyya Shi'aa cimtuu fi bara hooggansa Ali Khameneitti biyya olaantummaa ishee giddugala bahaa keessatti babal'ifachuuf yaalaa turtedha. Du'aatiin hoogganaa kanaas adeemsa seenaa naannichaa irratti jijjiirama fiduu qofa osoo hin taane kan addunyaa maratti dhagahamudha. Hatakaroon Iraanii fi Ameerikaa fi Israa'el gidduu fakkeenyaaf jibba dhuunfaa Ayatollah Khamenei biyyoota lamaaniif qabanii cimee gara wal dhabdee fi tasgabbii dhabiinsa baroota dheeraa irra dhaqqabe. Haa ta'u malee adeemsa dhaala aangoo kanaan eenyumtuu aangootti dhufullee sarara isaanii kan hordofu ta'a jedhamee eegamaara.